أوه أستاذي والله أنا كان والله اسمه ما جبتني مليان أنا صلاحي أنا ما تملس والله قرقة كارا كان وصلاحي اسمه شيء والله قرآن اللي أنا قال أنجره أوه قروا والله أمانة ربي نمني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفوني ورّا من تابر الله جرتو إجولين دمتو دي سادة كونغرا ورّي أستاذوتا كونغرازيشن إني لما محمدوني والالو بربادني gara markaza deema isinin jedha warri tokkoki didee jira agarsiisuu didee jira social media gubbaa kana waan deemu tu jira waan ta'eef namni dide mul'isu binti islam yaa binti islam nuti kana beeyna dubbanna bar warri markaza keessa ummata wasaka yoo jennu kana kuno jechu mee ustaazatti rabbii jedhi mee amwaash isin shamarran jechu boleeyanti ya qaalii dhanti yani isin jaaladha shamarran hundayyuu garuu mee yoo qaama kee kana gaffuutee nama agarsiiftu akkamsi jirame hin bareeddi mee qaamni keessan kun ufuma keessanii ufulaalaa dura nama agarsiisuun dura akkuma jirtu wallahi halkan keessa sa'a jaaf walakkaa fakkaattee jechu dukkanooytu yeroo rabbiin isii ibse yeroo abbaa kee warraa kee waliin rafte qofa iftuudha isiin malee badhee asii achi ilaalanii wallahi nama haqqisiifti keessattuu ta harmallaa binti islaam tana jechu dullatti saroon qabni jechu kun garana boqamee wanni jedhe kana qofa jechu bar shamara wasaka qofa shamarri markaza keessattu shamara fokkattu yoo ay dhuftu jechu ummumaalee jettee asirra barreeffatti tokkoki irratti suuraan isiin jiru gartee waagadin dhiiftu dullatti tane jechu talafeen cabde tanatu kun ustaazota akkana godhaa ragaa dalagaan ustaazota akkana kan nuti irraa dubbannu addallee barullee ajandaa isin eeyna nuufida warri ammoo mul'isaa jirtan wallahi meeshaan keessan hin fokkata billahi alaykum mul'isina nutu mul'isina bo abbaa warraa kee qofti hoytasi waliin rafu haa argu kalaas maali mee kana bineensa gurraacha nutti agarsiiftanii nyaata nu jibbisiiftaniif isha yaa ummata wasaka warra markaza wasaka al wasaku min al wasak ijoollee markaza keessaan fuudhinaan isinii dhaame Muhammadu wallahi billahi ijoollee markaza keessaa ummata boqamaa kana hin fuudhinaa isiniin jedha galatooma. Ay shamarran teenya dhugaa waaqayyoo waan baay'ee nama gaddisiisu. Isi shamarran kuni bakkuma agartanitti waa mahiccitii kanaa malee waan biraa hin haasoftan shamarran dhugaa waaqayyoo jechuudha. Shamarran akkanaa tanaanniintu maqaa shamara hundaa walitti qabee maqaa nu balleessa jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii fayyaadhaa yaa nagaa kootii galata waaqayyoo siinillee baga nagaa taatan baga jiraatan siin jecha. Egaa hordoftoonni kiyyaa warroonni chaanaala kiyya faaraa taatan immoo sabskiraayib gochuudhaan maamila keenya ta'a warra ta'aa jirtanis galatoomaa ulfaadhaa. Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma viidiyoo jalqabaa dhageessanitti obboleettii keenya tokko waan isheen jechaa jirtu dhageessan jirti. Ofii isheetii micayyoon tuni maaliif namni gizee akkana waan akkanaa kana godhu shaffanatee ofii immoo waan badaa gaafa haasa'u amantaa keessa jirullee hin balleessa beektanii amantuma kam keessattuu haa ta'u waan akkanaa haasa'uun abadan gaarii miti adaraa keessan irraa fuusadhaa ati eeyyen sheekidha jettee faan haasofta qeesee jettee faan haasofta beekadha jettee faan haasofta hayyuudha jettee faan haasofta inni immoo viidiyoo si waraabee booda akkanatti keessi salphisaa jechuudha si galee obboleewwan koo dhaggeeffadhu anillee shamara atillee shamara hundi keenyayyuu shamara shamarri akkuma qalbiin ishee rarraatu harmi ishee rarra'u qalbiin ishee sirrarraati san nuti eeyyan bakkuma namni tokko sin jaaladha jedhee qaama qullaa koo eessinatti agarsiisin jedhee waan badheessin jedhu dhugaa sitti fakkaate akkasuma taatafati maaliif nama san waan jaalannuuf ta'uu fi dandeenya garuu bakka kanatti bakka qaama kee qullaatti abbaa manaa kee gaafa heerumtee baateeyyuu yoo ta'e biraayyuu deemte yoo ta'e hin eeyyaminiif dhugaas sin jedha abadan eenyumaaf jechuudha kabiraa dhiisi jechuudha nama qaama qullaa waaqayyoon bakka kabajaa kenne bakka ulfina kenne bakka ulfina isheedhaaf kennee teechise san itti agarsiisuu dhiisiti dhugaas sin jedha jechuudha rifeensa keetuyyuu itti agarsiifachuu hin qabdu Bakka akka normaalitti itti baatee haasa'uu qabda. Yoo barbaade akkanumatti wajjin haasa'uu qabda. Yoo namni sun waan san siin jedhe ta'e qaama keenyatti agarsiisu jedhe ta'e bilookii ofirraa nyaachisi.
maalidha kan dhiira akkas qaama isaanitti agarsiisu qaama keetti agarsiistu malee si fuudhu qaama keetti agarsiistu malee si fuudhu inni jechuudha. Ofuma keessaniif nama jala fiiddanii ofuma keessaniif qarshii nyaachistanii ofuma keessaniif waa hundi keessa seentanii booda garagaltanii boostanii jechuudha. Gaafa immoo sagaleen keessa miidiyaa irra bahe gaafa sagaleen kee bahe viidiyoon kee bahe suuraan kee bahe gaafa san immoo dhuftanii miidiyaa irra boostanii jechuudha. Maaltu obboleettii koo kana hunda si agarsiisisi? Maal idaa qabda moo gizuma duraa saniyyuu ani isinii jedheetan malee isinii jedhee jettii bare. Xiqqishu malleen qaanoftu yoo isaaf jetteetti. Maal abbaa fi yoo ta'e hoo yoo moo fedhe yoo ta'e hoo bakka inni diinii barsiisee fitti agarsiisuu qabdaa? Inni wangeela barsiisee fitti agarsiisuu qabdaa? Never hin danda'amu. Kuni cubbuu dhalleedha. Ofuma keessanii cubbuu illee seentan. Dhugaa waaqaa isin jedhaan akka kootti abbaa feetanii jibbi jaaladhu. Ana waan gootanii waan isin godhu garuu wal gorsuu waanuma jiruudha malee. Maaliif kuni waan namarraa eegan waa safu. Amma mucayyoon kuni yoo agartanii shari'attee jirti akka jirtuun. Viidiyoo ishee shari'attee jirti. Quraana farkaa qabdi dhugaa dubbachuuf. Garuu gaafa immoo sagaleen kee waraabbamu maalidha woo akkasitti si waraabee innuu si galakkisu sanatti amma isa miidhagsaa isa gammachiisatti garuu ofii keetti gadda keetti seentee ofii keetti cubbuu waan daaddisan jechuudha. Cubbuu dalagaa jirta jechuudha. Kanaaf addarraa keessan of eeggadha. Dhiirmatti waan qaama kee agarsiisin obboleettii koo. Dhiirri qaama si ilaalu si hawwisuun si fuudhu abadan. Qaama viidiyoo sirraa waraabbatee qarshii sirraa nyaachuun malee si fuudhu fi miti. Si galtee kanaaf addarraa keessan abbaa manaa kooti jettee hiriyaa kooti jettee qaama qullaa keetti agarsiisu duwwaanuma feesite jechuudha. Of qoxxofi, of sirreeffadhu, of bareeffadhu. Gaafa ofii keetiif qabdee nama gaarii taate gaafumatu si fuudha ishee. Nama gaariitu si fuudha. Si galee kanaaf of eeggannoo godhaayi. Isiniin jechuu barbaada obboleewwan kooyi addarraa keessan kun dhaamsi koo shamarran biyya Arabaa jirtuuf kan akka kooti jechuudha. Maaliif tannacha tokkotu foon hunda ajeesaasan. Shamarroota akka takkatu kan makkanaa kanatu hunda keenya shamarran biyya alaa jedha walitti nu qaban of eeggadhaa. Namni gaafa dhiirri gaafa gaarii taate malee wakkatatti bakkuma barbaadetti qaama kee agarsiisaa deemte si fuudhu gaafa gaarii taate malee. Kanaaf addarraa keessan of eeggadhaa isin jedha. Akkasuma warroonni chaanala kee faaraa taata sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a. Warri ta'aa jirtas galatoomaa ulfaadhaa. Hanga viidiyoo biraatti wajji deebinutti viidiyoo kanaan immoo turtii gaarii isiniin jedha. Akkasuma yaada fi qeeqa qabaattan immoo komentii irratti barreessuu hin dagatinaa isin jedha. Mee osoo isin ta'e maal gootu? Yaadallee mee irratti kennaa obboleettii keenya kan osoo isin ta'e maal goota? Mee akkasitti soodamma sagaleen kee bahe. Dhugaa rabbi waan hin jiraadhu natti fakkaatu.